Maal qaba maal argatee maqaa maal Miliyoona sadii takka. miliyoona sadii tapha'ee Ada saya itu ada Muhammad wallahi bebeku ada Rabbi na dia sudah hati saya kana raga ke olga ini ka farsa wallahi nama na go wa damte ani situ bacu salfa de mana ke sate finna ofat lafaa waa nyaata. dari wallahi meme youtube na Argatu qabu kalaamaati. Warra lafaat. Miliyoona warra qilleensa argatu. hati saya sudah wallahi bahar buja sudah baba date ya sudah nanti dalte ana mai tu bade hotel fin ofati dada fi bil sida mala sayara wa imam nuri ha sayara wa gada ha sayara ma wa en mutinanjete wallahi karabbin jaru saati masan kise sigela senetin libira jira account protein silalu harka ha farsarta asli mala sayarta sinje de war yo masa wallahi la jura ilu ke tansitin bardesne sila wa imam nuri dubata wa ma bardesne Arafate. Asli. Ma carra na kename carra. wallahi undi kesanu difama wallahi haguma hada senatin bag yurate turte baba kiyate garaman nu difama nu godishi baba kiyatu rabbi atis difama garaman Arafate carra takkatti na kename ani. Wallahi dhugaa dubbachuu fi rakkoon guddaani asli birallee hin jiru. Maamman Nuuriin birallee hin jiru. Rakkoon guddaan ijoollee moo wajjin jirru bira jira. Warruma waliin jirru waluma wal fakkaannee wajjin nyaannee wajjin dhuynu bira jira. Tokkoffaa wajjin nuti hojjetaa jirru ifaa fi bilisa beekamaadha. Baagala kenna ifaa fi bilisa beekamaadha. Halkanii guyyaa wallahi ani jaartii xiyyaan wal dhabee jira yoo isiniin jenna amantanii eenyullee hin beeka. Maamman Nuur mataa isaatti hin beeka. Takka manatti galee hin beeku erga dhaabbata kanatti dabalamne. dapat afur fodo titti galte gara takkitti bira akkami bultaati Akkana. Arra garuu namni oma feellee yoo ta'e hubatee haa ta'u osoo hin hubatin paabliik irra nama fiduu danda'a. Akka beeksisuutitti haga humna keenyatiin irratti hojjennee jira. Hilluunaa dhaabbata kanallee eegnee jirra. Namni tokko gaafa dubbatu ofii isaati waanuma hojjete ofii isaati ofuma mi'eessumaaf yoo kadeemu taate ayasfalle tikikkilaa denna. Faktii dhugaa jiru walitti dubbataa jiraachuun immootu rabbillee akkas jaalataa. Hin argitanii biyya kana keessatti baagalti teenna jiraattota biyya kanaa wajjin halkanii guyyaa fiinee wajjin jiraataa jirra. Har'a garuu namni nama wajjin jiru tokko nama jara gara galee akka nama badaatti harka walit dhayaa yoo kadeemu taate tikikkilaa denna. Hojjannee jirra. Hojii hojjanneef immootu isin madaalaa. Hojjettanii jirtanii argachuu qabdan jedhee nuu kennee jira weel jennee fudhannee jirra. Nuti waan nuu kenname san gara gallee aslii fadhaa kennamuu qaba jechuu dhabutti dogongora jenne ol ba'eellee dubbadhe keessaan illee haasofneerra. Kanaaf walumaa galatti gaafa nama arrabsu namni gaafa namaaf nama walitti naquuf deemu dhaabbatee osoo of ilaale gaarii. Kanaaf qola mararraa baasanii haasa'uun faayidaan qabu. barnoollee homa san shoorba isin dhuddan san dhuguu muddamne bar yeroo jalqabaati chaalenjiin nuu kenname sanu Amma waan goota. Nama Muhammad Nuur akkami beeyta ira ani kama dhugaa rabbi natti argu jechuu bilbilaan sitti illee hime nasrillee haasofne Muhammad Nuur inni salfadhe itti nasofne ani maalinni bakka akkaawunti masilkii kiyyarraa dhabutu bakka sammuu kana xilna godhe nooma xiqqoo na arsa beeyta akkami miskiina uf jala lalaan akkaawunti gaaf duraa amanamee natti kenname silkii kiyyarraa gaafa dhabu waan kana gaaf durallee an dhiibata ture maaliif an namaa walitti bu'uun barbaadu beeyta orbiitii mataa kiyyaatirra jiraachuu barbaada an beeyta haka danda'e nama walitti barbaadu akkaawuntii kisee tiktook silkii kiyyarraa dhabu hirrifadhe an birri miti akkaawuntii fudhanneerra galatoomi osoo atuu galatoominaan jette nasriin galatoominaan jedhe birriin galee galuu baatee dhimma kiyyaa miti kanuma waliin nu buuse qabni guddoon oolchee Waan waliin bu'uuf ne doktor amma waan komishinii balleessuuf ati akkas jettee kiiloomeetira meeqa duubatti deebi'aa jirta. Amma shayini illee dhufanii gurgurtaa hedduu waliin jirra. Hundaafuu hundi keessanuma yeroo tokko afoo hinaa illaa walii jedha. afoo inaa lillaa ol kaadhe warri Dubaay. Ta'a doktor dhiisa. Dhaabatee dhiifama jedhaa doktor.
والله أقول ولا بدني يا رجل قباتي akkasuma warra Suudii illee bakka maammannuurii bu'ii dhiifama jedhu. والله ما بقاك يا ماما نور العرب ماما نور العرب يفهم عندك انت عفونا لله امتك يا عفونا لله عفونا لله أفهمنا لا عندي جسنا عفونا لله. أكبر باين الدنيا أبونا لله أبونا لله سيدنا الرب ورا أستاذ اللي أفهمنا لله أنا جراني قال توما بقى وابر نجان ترى السلام عليكم Misal ada siradan da doktor ana mata sigal fidana ke sauman karor fati ada siradan da abshir نياتو دابا قلبي نمبر نياتو فكر غردا asli takatti ايه asli takatti me بدا assalamu alaikum وعليكم السلام nuti akka nama tokkootitti akkasi koomandootitti si jaalanna beeyta ايش laakiin dubbiin ati kalee dubbatte waan seera si koomandooleen cabsite مرات اوبر براندتي غدت كنا في ديفا مسنا jechuun qabdu laa wanni akka safaata akkasii hannu nun beek nuti warra uume aaloo ummataati waa hunda beeku osoo warri lafaa jiru yoo jechuun warri chaalengii kenne kun illee kasi dhoggatu taate ila maarreen osoo jirtu ol kaatanii warri Dubaay marma jechuun nurraa dhoggaa warra miidiyaa kana Nasrii fixannee jirra dhiisaa Nasrii fixannee jirra warruma jechuun Dubaay kanarra afaan barataa beekta Nasrii fixannee irra dubbii duuban deebina please dubbii duuban deebina please dubbii duuban deebina Nasrii no dubbiin haarayatti lafaa kaatii namni afaan walitti darbaan barbaachisu laala لما شركات في امانه كبيره دي سياره كده no asli امين asli dhaba ya da أبو جرانو كناكا أبي بدي يتقالتي أوه في ما في أوه في ما في نام اللي بورا كنا أفهمنا لله السلام عليكم yaatti qaruma ni kaanu hiitani gadaa gadi buusaa abbaa yaada kennachuu barbaadda جرانو كنا جرا قدا السلام عليكم hundi keessan gadaaroo saraansi qabuusaa namni ol galtanii barbaaddan akkaawuntii keessanii naasaya kalaas akkaawuntii keessanii naasaya kottaa nageenni bu'ee asliin dhaabate dhiifama gaafate dhuma kalaas akkaawuntii keessanii kottaa sukkaara keessan obbaafadha asli mucayyoo liibiyaa takka taarsii takka agalchinu biyya galuu qabdi rakkoo hamaa keessa nuti amma ajandaa biraa jijjiirra ajandaa kana dhaabatu qaba اما وجولي ورا كما كمان اقول يفهم غافتار أبو أنا عندك يفهموا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أبي بدي يتبوا ور أرسين دون كميسة نتيجة جرانو كم تاني تسني كده دوبدا واي أكمل وري دبي كوني في وري كايرو دا نغرغرته نتي أمريكا كوا كمرة جنة أبي بدي يتكالتيني دوبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تدور ربي يجزين جالدا بعتني كنا ودينجتهم كيسانو نتي ورا دياسبورا كناو واحد دون برسيستني جرادا الفادا زينغلاتهم فنا واي غير تجابادا سلام عليكم دبين دبو ملما من عفا لله واصلح جي خلاص اكبر في يومامتي ميجا ملكانا يعني توربيرو في ديما جرا قال لنا مسجد جنة النجارة ايه استاذ أكبر هند خيسانو يسين جالنا قدا سني جالنا بابا نور الدين جالنا هند خيسانو إجا ملقا إجا بتاتي عسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم ونقني نتلين قرتي ومن قدو تنلي واحد دون برسيسة واحد دون سنين رابرنا تنافو نما جتونو قرتي ولق قفتني خيري برتني وقتنا تا الدنيا نتناتي جبادا ولا غرفنو والجلا هاديمنو ولا دغيني ولا جالنو إذنوني بيتر ما شاء الله تبارك الله هدو سنجالنا إسين خبينا أكنوت الموتور حلال أكن يجتون نما يجتون نما يجتون أك والجالتني رقاسا قل كلو دا رقاسنين دينا جنتم بلاشي أن هدون ست بونا هدون سنت ليني نابا بيتا جالا لخيسن كنا أبي فدي جتقالتيني يا رب رزي جالا نوخد يا رب رزي ورم الجارة نقول
ورا والجلد من ورا والدقيو يا رب الحمد لله بيتين يا سيدي نجي نقول جتة جباد فتازنا جاء خلاص السلام عليكم والقراء نجيت سنقرأ ما Baba kiyya dhiifama ishii dhiifama afaan keessa sin dhufne. أبشر أبشر هذا فاتح بيتا ونقول أركبون قاعد بيتا نتخنافو برنوتا إن ما أركب جينا لال ما أركب جينا ها أركمو ونقول تقول أركبي نمنخني بيتا وين رابرتا أكن الله يعني مجاهنا والله قرر راين جالنا قلبي كله مجاه نظيفة أنا بربع زبورتي دلوقتي كنا في سلاح نيجي دي ملهي ما أعرف وان قلبي سان الرب ساجر قلبي سان نظيف Irraa takkatti nuuf fuudhitti uree gara harargee kana. انت لبريدو سان دي سيمو يا بريدو تيا Haqa furiiti haqa furiiti. هذا فاتح بر انت كوما جالتي انت تلتني اب بيبدا كم جت انت اب بسمبر كوما جالتي تنو ما هو ربي غرتي ورا وجد له ورا وجع الريفلت ورا غرتي علم ارك ورا غرتي Amiin. جوليتنا الدنيا رتي جمدني اخرت اللي ورا سبب جوليتين رحمة ربي جنة الفردوس ربي سرها ورجي اجعام ربي الراقب اما اللي تيسم بيتا جمتشو ملي وانا مرفتشيسا وانا مسواتشيسا ربي سناتيس أنا ما النور خنا بيتا والله واي ساتي وسوي بيني بيخي لينجاتي أكلت والقدس سالان أكلت إذنين كم بيتا والله إذنين كن جالانو برسيستني إذنين كن أكلت والكبتني ديم خنو خنو برسيستني ورد دياسبوراتي أكسي ربي جامع سن الراكبو ربي جتش سنجالد دا هند خيسانو ناجرات دا أما تنبود الألفات هذا ناجا دبي جيرا السلام عليكم حكم بين 60 بالبلابيخ Aye. أتقروا تلفون خاصة تقاري Rakkoon qabu fixadhaa keessumaan fixadhaa rakkoon qabu إذا قلت لك تيجي تبراتي تيجي yaa خيري yaa rakkoon qabu amshiraa wallaahi. مركزي أصلي صاحبني خير مو صاحبني خير تشينك كمين كنا مو Kom. سيفيك نجيت Aye. إذن قبل شيء اسمه ناجرات دا ناجر السلام عليكم نجيت Akkasii warroonni waa dubbata. Yeetana yeefalleguu tanaggaruu kaallee yene boos. መጨረሻ ላይ የምትለው ነገር አለ የኔ ቦስ? የለም በቃ አሁን እኮ ተፈታ እኮ ተስተካክሏል ሁሉም ነገር። ኦኬ እሺ በቃ እሺ። ንግግር እንደዚህ መነጋገር እንደዚህ መጫ ሲሰጥ ነበርክ ያለው በቃ አልቋል። እሺ ምን አልክ? እሺ እንኳን ደስ አለክ። Makiinaan allaa camaamiroo እንትን maal jedhama sila rabbiin si gargaare. Akkasii baabaa kiyya atis soorii leenca ija barbaada. duula onnoo darbee Laadhiifama raafi ati homaan balleessine ijoolleen beektaa biyya kana keessatti akka Dooktor Gammachuu Akkuma jedhe. eessummaadhaan sitti gubadhe bara akkamitti osoo eessuma gabbata hagana ga'u Dubaay qabu ka keessattuu gadaa keessatti ambaasaaddara osoo qabu hooma galatoo mallee dhabeesan sitti aaree sirra fiigaa ture. Tokkocha warra aji galatee haa dhiifama. Wallaahi namni kana maran beeku homaati jibbaaf na arrabsitu itti fakkaata. Anillee akka ati kasaartullee hin barbaanne dubbachaallee ture waliin haasaa turre. Namni kenna beekta akka Dooktor Gammachuun jedhe sani hudduu lamaan dhuufa beekta. sanii miti aan dhufe ana barga Biyya kana keessatti amma jalqabaa tokkotu gariin kawaasitti Lola fidutti kiyyaaf kee lafarratti gabbuusee qalaxarratti karaa cubsiisuuf yaadee ture iyyuu bara rabbitu gabaabse malee. maal jetta? Lola kiyyaaf kee lafarratti gabbuusee qeerroof qarree irra baasee qalaxarratti karaa cubsiisuuf yaadee ture iyyuu. Haara bannaati haantee osoo hin jiru akkamitti hayitti kan kee miliqeesi hafa maal taate? ijoollee baay'ee Tole bakka dhiifama ishii. Laala dhiifama raafi rakkoon hin jiru habiibi. Waa onna keessaan haasofna rakkoon hin jiru abshir. Amshir baabaa kiyya walla homa kenna taate sitti fuuna malee jibbaa fi miti leenca kiyya amshir. Abshir haadha faate wallahi mee ati faanti amma waa meeqa haasofnee amma yoo akka maqaan na badu rabbii jedhi. Wallaa rakkoo takka hin qabu wallaahi. Ammas asli wanni dubbachuu barbaade waan amma iluun jedhe san guyyaa itti gooneetumaan jechuudha namni as jirtan kun hunduu viidiyoo hojjettanii dhiiga keessanii mucayyoon sun biyyaan baa keessa badaa jirtu yoo duutee achi waa taate seenaa isinitti taati hadhallee ta'uu dhabu
guyyaatti gootanii mucayyoo san osoo guyyaa takka of qabnee fi viidiyoo dalannee fi waan dandeenyu bira dhaabannee homaa halkan takkaati isiniin jechuu barbaada wallaahi waan amma iluun dura dubbate san. Galatoom yaa lafaa. Oromiyaa sheer godhaa. Sheer godhaa Oromiyaatti mucayyoo rakkoo hamaa keessa. Biyya biyya galuu fi wallaahi luka takka amma gara irraa muruutittuu deemaa jiran natti fakkaate wallaahi akkana booyaa deemtii osoo nu qabdu. Amma dandeenyetti jechuudha wama dandeenye irraa jechuudha anis waan argadhe kanarraa ni kennaafi waan amma argadhe kanarraa jechuudha waan rabbi naa kenneen kennaafi kanaaf isinis jechuudha qimamoonni mana madaamis ta'ee diyaasbooras ta'ee hundi keessanuu waan qabdan gargaartaniini obboleetti teenna san yoo du'allee taate biyya ofiitti galtee haa duutu.